Is Jibbe jenne. si jibbe malee maaltu godhatu musii ajjeesee jenne bara. Kunoo boo'ee jira. Burri taateen talliin qabamtu kan namni namaaf hin hubanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya jirra jirtu isinin jecha salantaan teenyatan onni rakkate lagaa fi gara qaxxamurtee bakka jirtantti isin haala qabdu. Eenyu maqaan yuutuba fannistu. Fannisi maal fannistu moo a'uuzu billahi minash shaitani maal onni fannisan. Akkuma fannifne jirrallee deebifne gadi bu'u. Yaa waanuma fannisiin gaa. Siimi deebi'a. Daawwattoota keenyaan isiniif haaraya inni immoo saahiba keenya. Fannistu subscribe like share videoon guyyoo sin tole. Maal isi? Waliin qabe mataan mul'atu guduree. Ichi. Okay, ajandaan har'aan tana fannistuu birra dabarsuuf deemnu maali? Arraba niin kuuf yaa arraba qaamaa inni gadee yaa. Okay, arraba daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf arraba hin himnuuf. Ana arrabsanis bara agalatumani kana arrabse. Kana faarses. Tokko farra nama na arrabse atuma kometii dubbisi. Kasi arrabses? Numaan galatoonfadha. Maaliif silaalee si arrabsuun isaa eenyumaatiin gammadaa waan. Waan ati hojjette maaliif namni kun arrabsaa jettee atillee xiqqishoo? Gorsa namaa ta'a jechuudha arrabsi. Waan ta'eef har'a daawwattoota keenya koomentii viidiyoo kaleessa galakkifamte irratti koomentii isaanii warroota koomentiitiif gaafii deebisuu barbaanneeti isin jechuu barbaanne. Wanni har'a qabannee isiniif dhiyaanne kana jechuudha. Deebisaa gaafii deebii jechuudha magaalatti. Tokkoffaa irratti Caaltuu Abdallaa. Baalagee sin jette ati baalageedha? Yaa'oo woomaan dubbadhe bakka itti ta'u gorreetti hidheessi baalagee jechuun isaanii kunis waan gorsanuu ta'u. Hordoftoota kiyyaanne irra laalu kana hordofuu fi kana hordofnes kanaan hordofuu taa'us osoo waan fedhe naan jee irra laalu. Baalagummaa illee hin qabullee wanni hordoftoonni naan jedhiise anuma biraa ta'es hin qabaaf. Maaliif amma baalagee jechuunis ati baalagummaa yoo fitti beektaa? Fitti beeku yoo baalagumees na dammeessan jechuu barra akkaan baalagummaa sana irraa dhaabbadhu. Yoo duraan irra jiraatillee akka ati gartee irraa xiqqishoo. If qabu. Irraa qabdu irraa wanni si godhanii jechuudha. Lammaffaa irratti yaa. Okay. Lammaffaa irratti bohaarsitu Ibrahim jaa gowwaa ati dhamaya. Ana bohaarsitu. Maaltu bohaarsitu ana. Esi saddeet maal jetti galche dhimma isaanii mirga qabdu dhiirtii maaliif jennaan rabbiin kiishaa kee irraa. Simor godhe simor. Dubbisni nama tokko hedduu laal ni jiraame akkuma isaan barreessanitti oofnaaf jechuudha. Mee asirratti gowwaa sin jette mee gowwummaa kan agarsiisamu. Gowwaa isaanii gowwaadha dubbachuun beeku jechuu ta'u. Maaltu si galchee sin jette? Wanni na galcheemu nama tokko. Eenyu sin jedhameedha? Bohaarsituu irraa. Bohaarsituu. Wanni na galchee sin jiru garuu wanti nan ibsadhe dhiirtii hanga feete fuudhuu danda'u. Miskiina mucaa kun akkamii gowwaa jettanii? Dhiirtii hanga feete fuudhuu ni dandeessi waan jiruuf. Yookaan takka qabaa miilamuu godhatu deema malee waan balleessine. Malee waan biraa miti. Kun gowwummaa miti. Kun akka shari'aa jala deemudha. Dhaluma beekan mas tanaa irratti shamarruma keenya malee dhiirrii kanaa arrabsan as keessa hin jiru. As arrabsani maaliif jennaan? Fuumiraan kaayaa fi arrabsan. Harta kun keessa narraba keessa anuma biraa ta'u. Qaaliidha isaan kun. Mee fakkeenyaaf shamarran kun osoo addunyaa irra jiraachuu baatanii nuti kami jiran? Asoon dhufan. Itoophiyaa maddeen summii dhugee eegudha. Dhalaa jirtu addunyaa. Kanaafuu hokkoo isaan si arrabsanis na'am jiituma jalaa fudhadhu. Bariin. Antanuma dhabee antanuma akka keessatti na arrabsu tana dhabeetiin sittuu hinaafu jira hokkoo isaan si arrabsanii bara. Maanaaf arraba kanaaf hin qoonne silaalee jechuudha fakkeenyaaf. Okay gaafiin itti aantu. USIR bo sagal qii sadii jiichi yaani maqaa YouTube isiiti maal jedhee osi jedhe ashandaa jechuun ajandaa jechuu isiiti silaayi ashandaa hin godhatina duniyaa eenyuyyuu oli ifitti hin dhiisinii duniyaa dhalaa dhiirsa namarraa Dubbisi kan argu. jettee jechuudha. Jechuun maqaa isin beektaa? Maqaa walii laakeetti si dubbisan maqaa inni kana
Ajandaan godhee isin jette yaada gaariidha waan ta'eef. Maqaa warreen imalaan banatan maqaa keessan irra deebi'aa qayyara. Maqaa keessan akka banuu baluu kana akka miliitaan tokko tokko banateetuma YouTube ma seenee ittiin ilaalu jira malee silkii akkuma bite. Fakkeenyaaf silkiin takka takka yeroo bitte galiin achuma banamteerti. Galiin seera imalaatuun qabu. Bitatanii bakka wantoota jiran TikTok fi waan adda addaa Facebook kana gabbuufatan ittiin banatan khalaas irrumatti waan jiru ilaaluu malee ittiin hojjechuuf minaama kanaaf bite jechuudha. Rakkoon qabu. Okay. Gaafiin aantu Soofidaa Soofideefu Soofideefu deefo mee Soofii adeefu akka jedha adeefu Oromoo tunis duraan sin jaaladha garuu amma si jibbe baala ga'e mee ati kun maaluma balleessite maalumni kasi jibba is jibbe jenne si jibbe malee maal si godhatu si hojjete jenne bara kuno boo'ee jira maal gootaa jibbite akkuma duraa sanitti jaalatu yaamu miskiina kana asi boo'ee Aduubeen anaa si jaalataame tuni warroon si jaalatan isaanis boodan ma fedhanii yeroo kana sirraa rakkoon qabu in jibbina yaa mucaa kun miskiina lama barattu qophaa'uu garuu maaltu gubbe isinurraa amma dabaluu bira okay gaafin biraa eenyudha yaaba kunis maqaan qabu gowwaa siin jaa achi yaaba tokko gowwaa sana mee bira kuti deemi gowwaa siin jaa kunis okay hannichoon tun artistu mandubeen sun himata biraati yaabo maal siin jettani beektaa ani warruma yaman kanaaf iyyuu YouTube jibbinee warra yamanii fi YouTube jibbinee jechuu isaati. YouTube jibbina isin warra yaman kanaaf jechuudha isin kana jecha dalagaa YouTube dhaabu fedhan mee maaliif sababni maali wanni ennaan kanaan YouTube jibban shabaka akkan seen shabaka akkan seen wanni nuti gadhiifne birannee YouTube kanaafu dhiisa ajaa'iba waan fedhanii ni sirrooyina boodarra ati badii takka daleeyde namni badii kanaa daleeyde yoo sin arrabsin hin sirrooytu bara. Ammoo yoo waa daleeyde dogoggora tokko daleeyde namni irra si dubbate irra si gorse yookaan irra si arrabse fakkeenya barnoota sii ta'a. Waan fedhanaa nu jedhani isiniif jirra waan fedhan nu jedha. Okay. Rummaana waan jette dhiirri yaman akka tiitessaa bultii namaa keessa cidhim maa jettan tiitisallee fiddee keessa Ay sirriitti tiitisallee ni jira wallahi suuraa garii barbilla wadatti argaa garii uleedhaan fidata ay bultii namaa keessa cidhim maa jettan sila dalagannee keessaa baanaa hin qabdani rumaana galata yaaddani rumaana dhaabitu beera jala deemnaa maaliif deemnee amma yaada bareedaa yaadni sidha maaliif fakkeenyaaf dhiironni tokko ni jiraami irra guddaa qaama isaa hirkannaa gara dhalaa kana godhee jireenya isaa ooffataa jiru jira. Isaan kanaaf amma dhaamsi rummaanaa kun gaarii jedhee yaada. Dalagannee keessaa baanaa hin qabdanii maaliif bultii namaa akka tiitisa cidhu keessatti tiitisa kana osoo cihaa hubatte silaa bareedaadha rummaanaa. Suuraas keessa garuu baga keessa. Yaadni kee bareedaadha. Tiitisa suuba kanaan naan taane waan biraatu tiitisa tiitisa danfaa qabu jechuudha. Tiitisa ibidda tooyee jechuudha roonni hin jettu. Okay. Tokkos maqaan isaa kan beekamne tokko waan siin jiru diqaalaa barandaa irratti dhadhattee wasaka anaatu gadiisi garagalchee. Nan qabin boo nan qabin. Akkana jedham nagadhiisi. Nagadhiisi akkana jee kana ndiisu. Eesiree gan na garagalchee. Wayi. Boo gattaayi. Golgoree taa amma golgoree taa. Golgoree akkasana godheemi. Amma kattiin ta'a golgoree akkasana godhe. Mee maal gootaa garagalchite yaa.
Halifaa maqaan yaani maquma isiitu maquma YouTube ishee akkas jira. Halifa. Yeroo lama jaa Halifaa jira. Utuu fuudhii dura namaan jechuu dhiisi. Yaa warra Yamanii hedduu keessan fayyaa hin qabdan uummata dubbii qofaa yookiin dubbii. Ana qofaa koo. Fayyaa qabdan. Uummata Yaman guutuu. Fayyuma waan. Taayi. Nan daddaawatu har'a tokko ni daawatu. Fayyaa qaba gabree Halifaa. Mucaan ati fayyaa qabdanii mucaa fayyaa qaba. Bageette laayik isin hundinuu laayik mu qabdan. Isin akka nama fayyaa qabutti maal diriine? Gaafa fayyine diree. Sabboontu hirboo nyaata? Herboo. Dhiirummaan beera lakkaa'u miti. Dhuga dhiirummaan beera lakkaa'u miti. Takkaaf karooraan waan isirraa barbaachisu waan isiif godhuu qaban takka godhuudha. Akkaataa rabbiin jeesaniitti takka seera isii guuttee gammachuu isii guuttee jechuudha. Hojii mana arabarraa yoo isii baaftee isii mana kunuunsite. Ammas lammaffaa fuudhuudhaaf ni dandeeyaa yoo jettee kan yaaddu ta'e ni dandeessa. Ammoo osoo takka akka ishiin kunuunsi osoo ishii ta'u irraa jijjiirin sirriidhaati. Jabaadhatu si galatoom. Okay. Yaadota ni gaggabaabsina. Nama maqaan isaa dubbatu. Okay. Ani amma asirratti inni kan maqaan hin qabne tokko maal jaa miqanyaa. Yaani miqanyaa jechuudha beekaa. Anuma. Miqanyaa bultii namaa keessa akka tiidessaa seentu wasaka. Awwa ansi biraan deema. Osoo wasaka ta'ee. Awwan deemi yoo. Fitte qaa. Bultii namaa keessa maal gootati? Wasaqaam jiree moo salaate? Wasaqa jedhama. Awwa salaatee jira reefu sana wallaahi. Isa nyaatee yeroo reefu amma sagalee. Takka nan bifne. Quba qottee abba gudduraa eegalee. Dhiisi nurraa dhaabi. Onaas. Maqaan maal jaa obboleessa keenya kan maqaan isaa hin beekamne kan mucaa kana arrabse miqanyaa jetteen mee miqanyummaan ati nama yaaddu yookiin histiin jechi miqanyaa jedhamu maal jechuudha hiikaan isaa? Abdii haa fuudhu qofaan jeetan waa kan nama godhan. Duniyaa irratti haa fuudhu mirga qabaa. Ganaan juu beektanii kan? Ganaan juu. Ati immoo irratti fuudhuu ni feetaa? Ammoo. Irratti fuudhuu ni feetaa? Hordoftoota jiraa bireema. Ani yoo fuudheera. Ani kana dhibe hafuudhe irratti fuudhuu barbaada. Kan fuudhinoo? Mee kan fuudhinoo? Kan fuudhimoo? Inni deebisaa nuti gaaffii salphaadha. Ni heeruma. Dhiirateemoo? Hayi naarrabsuu jira gamu jaala osoo isin arrabsan ammoo arrabsa daawwayyuu arrabsuu jirtanii arrabsa inni yaadamu. Laata subbanii laata sub. Wayi heerumii wanni dhaabbireessu wani. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo daawwattoonni fannistu isa kana ani maqaan keenya. Himif. This. Himif. Awo himif ta'i. Unu amma sunu maqaa isaa himu jeessi eeggatu jira. Awo himif yaa. Himif. Maqaa keenya moo? Meera bad. Awo gataa as keessa kanaan laalaa. Kyaata keessa keesse. Anuu si yaadachiisaa sila. Garuu dura baasi. Yoo kabiraa qabaatte immoo. Maqaa isaa fidu. Tun shittoodha. Adeema shittoodha waan shittoo. Laa shittoo miti. Maqaan shittoo miti. Mokorroja. Maqaan kee qulfii. Khalaas qulfii. Seene. Bade. Yaa Allah hordoftoota badee jira. Innumaan badee osoo maqaan isaa jalaa badee barbaadu. Ifo mana maqaa hime maqaa. Manatti irraanfattee biraa dhufe. Wallaahi qofa kan jiru. Manatti irraanfatte. Manatti irraanfatte si yaadadde. Wallaahi shaaddaa keessa keessa. Manatti irraanfatte yeroo biraa deebi'ee isiniif hima fannistu. Bakka yoo akkasii hundi hasanuu jaalattoota hojjettoota fannistu viidiyoon kun yoo isin ture laayik sheer gochuudhaan nu gargaaraa isin jenna. Fannistuuf jajjabeessuudhaaf har'a isa bira dhufe
Saayiroo yesuun tiin obboleessa fayyaa. Yoo maal Kanaafuu irraa jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa. Haadha ufsatanis bakka inni itti gongoretti sirreessaa arrabni inni sirreessa waan ta'eef gaarii gootanii rakkoon qabu. Maa arrabsitanii? na hiisisanii yoo Laa dhugaa isaaniiti maaliif waan hunda jalaa ol gad utaalaa ol dalagaa dhabdeemi. Rummaana nama dhaamsa sirrii si dhaamsa. Saniif viidiyoon dheerate. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoonni fannistu subscribe gochuudhaan silaa'uu kuma namaa fi waygeessanii dabarsaa miliyoona lamaan ga'uu qabdan. Bara akka Itoophiyaatti miti amma kuni. Akka Oromiyaatti amma bara 6,000 yani biraa jiru 2,000 wayii kana ni mina dhiisaa jechuudha. Lakki yani tagartee akka Oromiyaatti akka maalitti akka mitiqishotti deema san gartee asaan keessan jiru. Laa keenya bara 6,000. Tagama Oromoodhaa tanamee maaliif jennaani xiqqishoo dhiisi biraa. Saniifuu maal jennaan Akka dhaabannoo? yeroo keessa jirtuu fi akkaataa jirtu murteessaa waan ta'eef. Ni dhaamannu. Amma dhaamsa fa'ee atis gabaabsi xumurii an xumuradhee jira. Saniifuu akka qabneetota Yoo ana barbaadan taate yeroo biraatiif fannis ni jira. haa yaamu rakkoon qabu. Saniifuu qabneetota daawwattoota keenyaa hanga dhumaan viidiyoo keenyaa warreen nu daawwattan galatoomaa isiniin jecha. Baay'ee jaalladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi. I love you my king hair. Nagaa na tura.